konfiraansii hin deeme baadiyyaa tokko konfiraansii deemanii achitti tajaajillee konfiraansii sana arga xumurree booda jira mitiiree waan ta'e gatii saamunaa kana waan ta'e sii jedhu. Maal ta'e mudannoo hamaadha jechuun ani hin beeku bichaa yennaa homaan jedhu jabaadheera faarfannaa singilii kana homaan babbaaseera waan ta'e homaan jedhu iyyuu umurii sana keessa baheerannaa dhaqnee waldaa sana turree yeroo dheeraa tajaajillee motoraani beektaa magaalaan irra jiraadhu kan dhaqnu biyya sanaa motoraani motorri biyya sanaa 150 nama geessa magaalaan irra jiru irree 150 dhaqna achi egaa waan ta'e gaafa xumurruu poostaatti waa godhanii nu kennanii adda adda deemnaa fafacaanee anoo motora yaabbadhee deemee magaalaatti bu'ee birrii akkanaa laalee waraqatittiin isaan maran sun hiikateera beektaa boorsaa koo keessatti gadi bu'eera birriini waraqata sana bukkeetti qabeen otuman laaliini gadi hin baasu nama keessatti hidheeni fuudhee birrii 150 motora kan taleefiin galee shaanxaa koo kaawwadhee waaqa kadhadhee Aroo mataa kafuula kana dhiqadhee maal ganama dafinoodha gaa achi nyaannee qursii waan baaneef ijoollee riyyoo tokko biran deemaa deetiin toon naan laalaa meeqa naannee dhallaata waan jedhuuf nufa beektaas keessaa kun namootni beekamaadha gaa waan akkasii nafu dirqama waan hin hafnedha yoo dubbatamu baate waan hin hafnedha yeroo laaluun jiru waraqata duwwaadha. Yani badeedeen nan buuse bakka motora birattan buuse jedhee baay'een na'ee mucaa motora naa fidee sana barbaachan ba'e magaalaa manni kiyya gadi fagaata magaalaa keessa xiqqoo akkas gadi bu'eeni magaalaa gararraa dhaabbata motorri immoo achi iddoo inni dhaabbatu achi dhaqee mucaa motora keessa qabee as baasee argiteettaati birriin buusen jedheeni lakkii anuun argine naan jedhee dhugaadhaan dafkee baay'ee bakka naasu galee birriin gatee bakka achumattan buuse idduma isaan natti kennan itti dheeni jaarsa waldichaa tan bilbile beekta. Sorry. Gaafa itti bilbilu maal jettan naan jedhenna. Nagaa gaafadhe akkam nagaa miti hundee waan ta'e waan sinaa kennitan sana achitti hin buusee fuudheen baanee motora too yaabbadhu bu'ee ta'uu dallaa keessa hin buusee ta'uu mee ilaalaan jedheen nan takka turanii naa bilbilanii jiruudhaan akkamiin nan buusee kaaddootti hin gateen dhabennaan maaleedhaan isaanoo mee motora eenyusii kan falereedhaan lakki ishee birrii 150 borsaa kiyya keessatti argeeni anuma isuma isheen kan faladhee 150 malee borsaa kiyya keessa hin jiru gatuun oolleen jedheen lakki fadaanii isuma sii kennine nuto naan jedhan ofumaan du'a beektaa ani amma waa'ee birrii 150 sana isa sana akkana ton taane isa nan gatee tokko iddoo motoraa dhaqee lammaffaa san bilbileedha baay'ee gannatti dhagahame isan bilbilee gaafadheedha beektaa haa badure motorni isa ta'ee dasneedha beektaa naa bakka waan dubbadhu nabi isumaadha kan nu sii kennine naan jedhe ani biraa badeetu ishee bicha borsaatti naafissa. Naa mudannoo baay'ee ani itti gadde kanadha. Biyyaansi har'a na kolfisiise malee yeroo sanaaf baay'ee fiilingii hamaa keessa na galchee ture. Baay'ee jechuudha namichuma arguuyyuu nan sodaachaan ture magaalaan dhufa. Innaa lammaffaa immoo waldaa kiristaanaa keessa otoo hin taane bakkeetti na mudate Finfinnee keessatti na mudate Finfinnee yeroon jalqaba dhufe kophuma koon dhufeennaa afaan beekun tureennaa. Oduun nagaa beektaa biyya taa'e maal jedhu Finfinnee keessatti wayiin si tuqu faana deemtee waan qabdutti kennitee deebita maal jedhu. Wayi daanii. Até tomate de volta.
Amma maal ta'e beektaa? Yaadni sun 100% keessa kiyya dhuunfateera. Na dhuunfatee jira yeroo naqu amma na tuquu waan danda'aniif namatti hin siqu waan jedhu na keessa jira beektaa. Akkuma nan boodeemee Finfinnee hospitaalaatti dhaqee bu'een nama irraas siqeen deemuu jalqabe. Akkas siruma bakka namni wal cufee deema Finfinnee keessa immoo namni akkana tuquu hin barbaadu. Namichi tokko achi as natti dhufe. Asii asii jechuudha. Ani immoo asii achiin deema. Inni immoo asii as dhee dhufaara. Akkuma natti dhufeenii tasaa natti bu'e beektaa harkatti. Natti bu'ee darbe. Bira darbee ka'een inni dur darbee deeme beektaa? Inni dhimma isaa deema. Bira darbee ka'een dhaabadheen ahaa. Namichi kun na tuqee darbe miti isa duuba deemaan jira ka yoo na dheeni. Nan galagalee firra. Galagalee deeme. Yeroo nama deemee achi gahu duuba isaan jira beektaa? Amma fiigoo lafa mansiisee duuba dhaqe malee namichi dhimmoo akkoo hin qabu inni hojii isaa deemmata beektaa? Waanuma natti bu'eef amma bakka duuba deemaan jira se'een suma karaa koo deemaa jiru sirriitti. Joon jeeraa amma bakka qoricha ho'iina tuqeen of hin beeku kanaaf isa duubaan deemaa jira yoo na dheetaniin dideen deebi'a nan deebi'e karaa koo gadhiise isa duubaan qajeele beelan ofii. Naa achi siqeetaniini namicha duuba deemee homaa nan arge namicha. Intee daandii koorran jiru maal nan qabe. Siduu ani si duuba deemaan jira miti maan jedheen na qabeetanii. Sorry baay'ee dhugaa si agarsiisa. Si duuba deemaan jira miti hin jedheen. Maal jechuudha naan jedhe. Jechuun qoricha wayiitiin na tuqxeetu kunoo si duubaa dhufaan jira. Maalirraa barbaaddaa nama tokko hin qabu. Ofumaan itti odeessa beektaa? Sodaadhaan waan tokkittiin hin goone homaa hin goone naa. Ayi waan akkasiiti maal ta'etti fidhee na gatee deeme. Achi dhaabadhee daandiin na harkaa badee inni garan deemaa jiru na harkaa badee sallaalaa challaalaa hundi tokko. Akka carraa namni tokko natti dhufee gara achii kan geessu karaa kam jedhee gaafadhee deeme. Addis Ababaa keessa kan na mudatee fuula waldaa kiristaanaa keessatti waa'ee birriidhaan natti fakkaatee akkas ta'e magaalaa keessattis natti fakkaatee akkas ta'e waanuma namichi na tuqxe wayii natti fakkaate beektaa zim jedhee man duuba deema. Yeroo tokko maalidha beektaa kanarraa maalan baranii sammuu keenya keessatti waan nuti moosifnu yeroo baay'ee nu mo'a beektaa. Amma yeroo baay'ee kun na miidha yookiin akkasuma godha yoo jennee ol kaafnee yaannee wantichi nu miidha wantichi perfeektiilii nurratti hojjeta. Na tuqeera bakka ani isa duubaan jira se'eetaniini nan deebi'ee garuu ani isa faana amman ofii qofa amansiisee isa duukaa deeme malee dura karuma koorran jira inni dhimma koo hin qabu ture. Yaada akkasii ture. Innaa inni kaan olaa taa'u guyyaa lammaffaatti dubbadha. Farfannaa lammaffaa irratti itti deebina yoo inni gaaffii kaasee hin beekamu. Innaa dhugaa baay'ee galateeffadha. Yeroo kenna laachuu keetii fi mee egaa waan baay'ee irratti haasofneerra waa'ee dhimma faarfannaa kee ilaallatu irratti haasofneerra gara fuulduraattis bal'inaan waan tokko haasa'uu dandeenya.